Harka fuuni kan jirtu kabajamtoota hordoftoota Firooteek aan Firaawlidha. Firooteek irraati. Kun agarraas viidiyoo haaraa isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoo koo haaraa keessattis tachi iskiriinii bilbila keessanii namni yoo tuqee akka ajajamnii fi akkamittiin akka gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Tole hordoftoota koo gara viidiyoo koo haaraatti darbuu kootiin dura namoonni chaanalii yuutuubii keenya sabiskiraayib hin goone. Sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbila cinaa irratti argamu irratti al takkaa tuquutiin filannoo isiniif dhufu keessatti ol kan jedhu irratti tuquutiin maatii keenya ta'asin jedha. Chaanaalii keenya Firooteek irratti baacawwan gaggabaaboo akkasumas barnoota teekinooloojii nuti gadhiisnu akkasiin gahan gochuu ni dandeessu jechuudha. Gamanumaan gara barnoota koo har'aatti yeroon galutti tachi iskiriinii bilbila keessanii isiniin ala namni biraa yoo ta'e akka hin ajajamnee fi gochuu akkamittiin akka dandeessan isinitti agarsiisa. Kana gochuufis appilikeeshinii yookiin moosaajii isin barbaachisa. Appilikeeshinii yookiin moosaajii kanas chaanaalii teelegiraamii keenya Firooteek irratti argachuu ni dandeessu. Warreen pileestooriin keessan hojjetu immoo gamanumaan daataa keessan erga banaa gootaniitiin booda pileestoorii bilbila keessan irratti argamu irratti deemtu jechuudha. Erga gara pileestoorii deemtaniitiin booda bakka sarchi godhe yookiin sarchi baarii irratti touch lock jettanii sarchi gootu. Touch lock jettanii erga sarchi gootaniitti barbaad jettu sanaan booda kunoo touch lock kan jedhu kun haala kanaatiin isiniif fida. Akkuma argitan touch lockii isin bilbila keessan touch lockiitiin yoo cuftanii deemtan bakka barbaadan keessanii yoo deemtan namni yoo isiniif bilbila illee namni biraa bilbila keessan banii akka hin dubbisne gochuu ni dandeessu. Yeroo kiisii keessan keessa kaasan illee tuttuqqaan bilbila keessanii akka hin jiraanne gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf bilbiloonni tokko tokko yeroo cufamanii kiisii keessa ta'an ofumaatii of bananii garagaraatti namoota garagaraatti isin jala bilbilanii isin rakkisu. Akkasuma viidiyoota garagaraa yeroo ilaaltan illee tuttuqqaa garagaraa viidiyoo sana akka hin ilaalle isin jeeqan illee hambisuu ni dandeessu jechuudha. Erga daawunlood gootaniitiin bantu jechuudha. Nama open kan jedhu irratti tuqeen banaa. Appilikeeshinichi kana fakkaata yeroo bantanii haala kanaan isiniif fida. Haala kanaatiin yeroo isinii fidu kunoo privacy and policy kan jedhu kana accept jettanii bira darbitu jechuudha. Accept kan jedhu kana irratti tuqtu. Accept erga jettaniitiin booda kunoo haala kanaan isiniif fida. Amma immoo allow overlay kan jedhu kana irratti tuqtu. Overlay kan jedhu irratti jechuudha. Sanaan booda gara setting keessan isin geessa. Kanaan booda allow display over other apps kan jedhu kana enable gootu jechuudha. Setting keessanitti yeroo isin geessu enable erga gootaniitii back botanii al takkaa tuquutiin duubatti deebitu. Yeroo deebitan gara appilikeeshinichaatti isin deebisa jechuudha. Kun amma kun tiitoriyaalii akkamittiin akka enable gootaniitti fayyadamtan isinitti agarsiisudha. Warreen kana enable gochuu otoo dhiistan bareedaadha. Enable gochuu ni dandeessu. Sanaan booda kun amma appilikeeshinii kana install erga gootanii wantoota tuttuqee isinitti agarsiisee erga isinis gootaniitiin booda duubatti deebitu. Erga duubatti deebitaniiti al takkaa gad gochuutiin yookiin immoo kun haala kanaatiin erga gad fiddaniitiin booda akkuma argitan touch lock light kan jedhu jira. Tap to enable kan jedhu jira. Kana jechuun al takkaa yeroo irratti tuqxan touch lockiin kun enable ta'a yookiin hojii isaa eegala jechuudha. Kana gochuufis amma mallattoo furtuu as kana irratti argamu kana irratti al takkaan tuqa. Sanaan booda hojii eegala jechuudha. Al takkaan irratti tuqxu isinis kunooti amma bilbilli keenya cufameera. Namni kamillee yoo bilbila keessan tuttuqe wanti inni tuqe ajajamuuf hin danda'u jechuudha. Yoo irraatii kaasuu barbaadan immoo yeroo irraatii kaasuu barbaadanitti bakka amma kun mallattoo bakka irratti marsaa jiru kana irratti al lama tuqxu jechuudha. Kiliikii lama daftanii gootu tokko lama. Sanaan booda kunooti unlock yookiin immoo banameera jechuudha. Ammallee irra deebiin isin agarsiisuuf erga haala kanaatiin gad fiddaniitiin booda mallattoo furtuu kanarratti al takkaa tuqxu. Kanaafuu amma yeroo kanatti kunoo haala kanaatiin cufameera jechuudha amma bilbilli keessan. Kanaan booda namni yoo waan barbaade tuttuqillee ajajamuuf hin danda'u jechuudha. Kunoo akkuma argitan nama tuttuqaan jira garuu homti tokkollee ajajamaan jiru. Dabarsuufis yaalaan jira homti tokkollee ajajamu jechuudha. Yoo irraatii kaasuu barbaadan immoo bakka amma irratti marsaa jiru kana allama kilikii lama daftanii irratti gootu jechuudha. Allama irratti tuqxu. Kunoo yeroo allama irratti tuqu kunoo unlocked jedhee yookiin banameera jedhee fida jechuudha.
Kunooti egaa haala kanaatiin banameera jedheefidha. Tolee hordoftoota koo viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata ture. Yoo viidiyoon keenya isinitti tolee laayik gochuun nu jajjabeessaa. Kun Firootekidha. Chaanaalii afaan saba guddaa afaan Oromootiin saba guddaa kana teekinooloojii barsiisuuf dhaabatedha. Gochuun afaanii fi aartii keessan guddisuu keessatti qooda fudhadhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraan wal agarrutti nagaatti.